كون بركو ميديا. خون بركو ميديا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركو ميديا ميديا خيسني. ميديا كون ميديا خيسن. ميديا هنا ججبيسون تلقى خيسن. ميديا خيسني بيفتون أمور تلقى خيسني. ميديا هنا ججبيسا. ميديا هنا مالين جبيسنا كن جن يوتيوب. channel خينا سبسكرايب شير كوبي لينك ريبوست كودودان. هردوتوني خينيا كهدوماتي إرجان خينيا موتا هدو برجه أمسك خينيا بكهدو كقولو. انستغرام خينا تيك توك خينا. كما فيسبوك هاتينيس يهردوتني كوبي لينك غوتني لايك بشير تروبستني فولو غوتني كوبي لينك غوتني شير غوتني ولي فرقتني وان براتا كسيراني جتو. لايك نقودا شير نقودا ريبوست نقودا وان سنو رأي كم غودودان نتينا رابدا. نهردوفتني تنقانويتني نهردوفا اتنسلبتني أمسيس نركتة وان فايدة كابو تركو تخني فيدا بورتي وصو بوهارا وابرتني وابرتشاتي بورتني باركو ميديا سبسكرايب شير لايك نقودا ريبوست نقودا نتينا رابدا غلطوما غلطوما خاوينتو داوتو تخينيا دما غرغراتي تكشو تورتي غبا تو سي وجين تاسيبنا ترباغنا كيسا ديموتا غرغراتو تخي وانا تداتو جرا ديموتا ترباغنا كيسا ايجوتان كيسا موميتشي مينستيرا إثيوبيا دكتور أبي أحمد علي كودينا بالي ديمه هلقا صوفمر داوتي جرا هلقا صوفمر ديمه كو داوتي دكتور أبي قبايساتي متي وقدوتا موتوما ستركا دداري جران وقدوتا موتوما بريزيدانت أوروميا لما خان يرو إسا توران جلوي ساتو تي في أبا دولا غمدا دبلته غورسا يموتا غاف أفريقيا أبو جيتا شوردا بسنسا تيبله في خندراني خنمانتنا جرسان تيو جوال لبه فين جرو دبلته جنرال صادقان غبرتن ساي دربوا إيجاد بوركني دبلته نموتا هد وجين قلت دوري عادزنا تايو شو دبلته نموتا هدو تو خسموت هدو لكه كودا فرته حاسو غرغرا تايسني هدو وانما وتو مسومني دلغم جرو سوب مرتي ون دلغم هدو وانما غمچيسو وان اورمو ندرا غمتو قبو وانمو تكسيفچو قبو مسوما دلغم مرتي نمني غرتي مسومني ما دلغمجو يوخانمو دلغم قبو خجو وان يرتي فكاتو مسومني دلغمون هدو وانما غمچيسو غم توريزمي تيمبيتينيا مدوتا توريزمي وانتوتا هدو قبدي وانتوتا نمو الدنيا بيسيفته daawwattoota turistoota hawwattee galii argachuun waan akkaan bareedaadha jechuudha. Maddoota galii waan ta'an keessaa tokko maddoota galii guddaadha. Haasawni jalatti taasisan hedduu waan gartee nama kakaasu haasawaa hedduu bareedaa kaasanii fandiin waan saniin dalagan isirraa dhufee jirtanii kitaaba muummicha ministeeraa Maddamar irraa dhufee fandiin kitaaba sanii kitaabni sun wanni itti gurguramu waan san holqa soofuma rakka misoomsuuf oolaa jeetti Dr. Abiy Ahmed dubbatee ture waan sanii milkaa'ina fakkaata. Garuu ammoo gartee misooma Oromiyaa keessatti bakka takka dalagamu dinqisiifachuun gammaduufiin jajjabeessuun dirqama ta'a. Godina Oromiyaa bira keessatti naannoo Oromiyaa keessa godina biraa keessa immoo haala wal fakkaatuun baasii fi yookaan ammoo kitaabni gurgurtaan kitaabaa san bifa bareedaadhaan gaggeeffamee kitaaba sanirratti maallaqa guddaa baasanii misoomna naannoo saniif oole immoo hoggaan jiraatiin hoggaa gartee naannoo san misoomaan tarkaanfii takka illee sossoo'in kaasanii waan san qeeqanii dubbachuun waan gartee haqarraa fagaatee natti hin fakkaattu. Maaliif hin jee kana godina Harargee Bahaa fi Lixaa keessatti pirojektoleen jaatanii gartee misoomaa hedduutu hojjetamaa jiran dhugaadha. Yooma haafni jaatanii xiqqoon hojjetamaa jirti kana agarree jira. Garuu bu'uuraalee misoomaa godina halamaa keessa jiran hedduu gabbu'aadha. Namoonni beekan gama barnootaatiin, gama humna ibsaatiin, gama dhaabbilee fayyaatiin, gama daandiileetiin, gama warshaalee yookaan ammoo industirii adda addaatiin hanqina guddaa jira jechuudha. Kana maaliif hin kaasee godina Harargee Bahaa Lixaa keessa warshaan jiru warshaa meeqa? Namni beektan maqaa naa himaa tokko tokkotti. Warshaan sun hojjettoota meeqatti qaxaree hojjechiisu jira. Industiriyaal zooniin jirtu godina kana lamaan keessa ni jirti. Yoo jiraatte namoota meeqaaf carraa hojii uumtee madda galii namaa ta'uu jirti. Oomishaa fi oomishtummaan naannoo kanatti oomishamu jiran haala kamirra jiran. Hojiileen misoomaa ijoo ja'amanii
muummichi ministeeraa gaafa gad dhufe daawwataman godina Harargee baatti daawwatan. Harargee baatti harri wanti argaa jirru kun baay'ee dinqiidha. Kanaan dura naannoo kanarraa namoonni baay'ee buqqa'anii naannoo Oromiyaa naannoo garaagaraa keessa deemanii qubachaa turan. Amma dhaloonni kun garuu murteessee tabba diigamee lafa mancaa'ee bade kana akkaataa kanaan solo hojjetee lafa isaa tikfatee biyyoo isaa tikfatee bishaan qusatee deebisee misoomaaf oolchaa jira. Uummanni Harargee hojiidhaan duruun beekama. Dhaloonni ammaa garuu seenaa addaa hojjechaa jira. Sululli ilaalaa jirru kuni bakka bakkatti meetira 3 isaa olis kan deemu jira. Meetira 2, meetira 1.5 waan salphaa akka ijaan kanaan gaafa hojjetamu nama qabsiisa rakkisaadha. Dhakaa baatanii jiru. Harkaan hojjetama maashinii jiru. Amma dhaloonni amma kana ijaaraa jiru kun waggaa tokkotti waggaa kana keessatti bu'aa argachuu dhiisuu danda'a. Garuu wanti ani guyyaa har'aa baradhee keessi koos baay'eetti gammade dhaloonni dhufu ijoolleen Harargee buqqa'anii biyya isaanii dachee isaanii deemanii abbootiin isaanii dachee isaanii tikfachaa fi jiru eegaa fi jiru akkuma agartan kun bishaan kufamee jira bishaan kana keessaa ba'ee wanti dhaabbatu kun hin biqila waggaa 3-4 booddee avokaadoon appiliin zayituunaan wanti garaagaraa dhaabbatee kan gurguramu kan nyaatamu kan lafas immoo eeggatu waan ta'aa deemuuf dhaloonni kana booddee hin buqqa'u jechuudha. Uummanni Harargee fakkii guddaa uummata naannoo keenyaaf uummata biyya keenyaaf hojii fakkii guddaa qabu hojjechaa jira. Biyyi keenya baay'een isaa tabba. Tabbi kun immoo gaafa bokkaanii gurguddaa roobu biyyoo fudhatee deema. Lafichis hin bada biyyoos immoo garmalee manca'ee babbada qonni hin jiru oolaa gaafa bulu rakkatee biyya isaa gadhiisee deema. Akkaataa kanaan biyya ofii ijaaruu danda'u jechuun harkaan maashinaa miti harkaan guyyaa tokko miti ji'a guutuu amma namni kun Ramadaan Tsoomaa jira. Ramadaan Tsooma keessatti kan akkasitti hojjechaa jiru na baay'ee nama dinqisiisa. Ani baay'ee gammadeen jira. Galata guddaas uummata Harargeef galchuun barbaada. Sululli immoo nyaata namaan ta'u dhugaatii namaan ta'u biyyee dhiqama biyyee hir'isuu keessatti gahee guddaa qaba. Waan bareedaadha. Faalama qilleensaa ittisuudhaaf. Garuu sululli nyaata dhugaatii namaan ta'u misooma namaan ta'u bu'uuraaleen misooma uummataa ni barbaachisu. Waan jiru haasii dubbachuun barbaada. Kitaaba saniif galii kitaaba Dr. Abiyyiitiif godina hunda keessaa durarra jiraachuudhaan godina Harargee baatu dorgommii godhanii jechuudha. Kunis waan uummanni gartee jaalatee bitu qofa osoo hin ta'in dirqisiifamanii abbootii qabeenyaatti irraayis dirqisiifamanii maalanii waliif beeti maallaqa guddaadhaan bitan dorgommii jechuudha. Maaliif kun performance isaanii hoggaa gabaasa godhanitti nuutu hedduu hojjechuu jira nuutu hedduu gurguree jedhanii hoggantoonni beekamtii fi gartee dhagayamtii argachuudhaaf godhan. Kun waan hamaa miti. Dhageettii harkatan aangoo isaa guddifatan bakka guddaa isaa ta'an cimina isaanii haa mul'atu. Kun dandeettii isaanii mul'isuun waan nama hinaasisuu miti waan nama jibbisiisuu miti waan bareedu bareedan keenya isaanis waan ta'an jechuudha. Garuu uummanni kun bu'uuraalee misoomaa ni barbaachisa moo isaan hin barbaachisu hin barbaadanii. Uummanni kun gibira wanni kafaluuf gargaarsa adda addaa kitaaba sanis bituu haa taatu deeggaruu haa taatu waan adda addaa wanni godhuuf bu'uuraalee misoomaa harkachuu mootummaarraa nageenyi isaa mootummaa wardii akka ta'uuf. Garuu godina Harargee kana keessatti mee bu'uuraalee misoomaa hojjettootaaf barattoota namoota baratanii eebbifamaniif carraa hojii uumee hojiirra bobbaase meeqaa jira naa hima qabatamaa wanni jiru. Waajjira ijaaratan dhuga waajjira ijaarachuun bareeda namoota godhuu miti waajjira ijaarachuun waajjira bulchiinsaa ijaaratan bareedaadha. Yeroo dheeraa waajjira bulchiinsaa san deemeetiin ture hin bareedu hawwataa miti. Iddoon environmentiin bakka garteetti hojjetan takka bareedu waan bareedaadha. Bareechan bu'uuraalee misoomaa mee namoonni eebbifaman bakka itti qaxaraman mee abbootii qabeenyaatiif carraan hojii uumame mee industirii bakka akka ammaa kaafne fakkeenyaaf daawwiidhaaf turizimiidhaaf haalli mijatee godambaan adda addaa kan jiran as baafamee bu'uuraalee misoomaa itti galfamee daawwiidhaaf haalli mijaa'ee kanneen akka gaariin kun hundoo arba baabbilee dhagaa baabbilee dhagaa gaachanaa gaara mul'ata fardeen dabbala gubbaa jiran fardeen gaara kun hundoo jiran
hinquuftuu gaaraa kan faa jirtu jira karabatis gobeellee keessa iddoolee seenaa adda addaa jira malkaa bal'oo keessa aanamit bakka adda addaa ni jira iddooleen hawwata turizimii nama hawwatan iddoolee kanarratti baajanni baafamee sirriitti hojjetamee ni jira yoo hojjetamu baate maalii fi hojjetame immoo qabatamaa waliin arkuu barbaadna jechuudha. Carraan hojiidhaa namoota gartee baratanii eebbifamanii hojii dhabaniif himaataadhaan walitti ijaaramanii akka hojjetaniif carraa mootummaa naannoo Oromiyaa baasee ture garuu caalbaasii baatu piroojektota ammaan kana maqaa kaafne hunda warroonni caalbaasii kana hunda dorgommii malee fudhatan gubbaadhaa bilbilameeti fudhatanii hojjechaa turan. Ammallee akkasitti hojjechuu jiran. Gammoojjii gaara mul'ataa keessa piroojeektii hojjetamu jirtu eenyu akka hojjechuu jiru ni beekna. Boordodeetti godina Harargeetti piroojeektii hojjetamte eenyu akka hojjete ni beekna. Kontiraaktarii eenyu akka ta'e. Akka seerri silaa gartee naannoo Oromiyaa jirutti dargaggoonni aanaa san keessa jiran aanaa tokkotti piroojeektiin hojjetamtu walitti gurmaa'anii warroon gartee ulaagaa guutan piroojeektii sana akka kan namaaf jechuudha. Dorgommii malee kan namaaf jedhama. Garuu gubbaadhaa dawwalameeti warra biraatiif kan namu jira. Kun qabatamaa waan jiru qabatamaa waan hin jirre fuuldura ragaadhaan finnee olii dhiyeessina. Arrafuun inni kaasee mee piroojeektii akkasii kan gartee dargaggoota naannoo saniitiif hanname himaataan san guddatee gama kontiraaktaratti itti cee naa hanna tokko lama jaa naa hanna. Waajjira bulchiinsa godina Harargee baay'ee ni ijaare. Waajjira maallaqaati moo misooma godina Harargee taa'ee ni ijaare. Waajjiraalee jiran kana hunda aanaarra jiranii fi godina sadarkaa adda addaatti wantoota hojjetame kana kontiraaktarii eenyu qabataman naa himaa qabataman tokko tokkotti. Yoo isin naa himtanis deebiitiin isin himaa yoo isin naa himnes ragaa hojiin tokko tokko fidee isin himaa jechuudha. Kun waan gartee fudhatama qabu miti jechuudha. Kanaaf hogguu takka takka wanni gartee Oromiyaa keessatti naannoo adda addaatti hojjetamtu waan eebbifamaa waan nama gammachiisu ammoo akkaatuma gartee gumaacha gootu saniin sibirattis gartee walis mul'achuu qabdi jechuudha. Faaruu qofaan hin taatu. Kabajamtoota daawwattoota keenya kun Barkoo Miidiyaadha. Barkoo Miidiyaan miidiyaa keessan jabeeffachuun dirqama keessani.